Hayyee galatooma har'a kan isin dhiyeessee fi waa'ee kanaati. Kana jechuun kun maalni akkanatti gadi ilaallu akka salfii jechuudha. Moobaayiliin keenya teessoo waan irra kaa'anu barbaada. Teessoon kun faayidaa baay'ee qaba. Viidiyoo waraabuudhaafis ni ta'a. Viidiyoo irra kaa'achuudhaafis ni ta'a. Waa baay'eedhaaf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf waan kana isinitti agarsiisa. Namni akkuma isin argitan kana video isaa mee ilaalla jechuudha. Amma akkuma argitan kana fakkaata kuni gidi ilaaltan akkuma salphaatti baadhatanii deemuu dandeessu. Kun akkanatti qabnee amma akkana qara xuraaf akkana mijaa'utti godhaan jira. Kun kana ta'eera jechuudha. Meeshaan kun baay'ee barbaachifti. Maaliif waan itti qarratsanuudhaaf jechuudha. Yeroo mobaayilii qarratsuu jennee akkeessa keenya jechuudha. Akkeessa keenya waan barbaanne ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoo qarratsuudhaaf baay'ee nama itti mija'a jechuudha. Akkanatti ta'a. Mobaayiliin kun asirratti kana kaa'anna. Akka barbaanne qarratna jechuudha. Akkas ol butuus ni danda'ama jechuudha. Akkas ol bunnaa gadi butuus ni dandeenya. Kana bitachuun gaarii jechuudha. Yoo jabaate birriin isaa Itoophiyaatti jechuudha. Birrii 300. Immoo biyya alaa yeroo ta'u akkasitti irra keessanii gadi ilaaltanuuf iddoo kanarra ta'a. Ol butuu gad butuu qaba. Akkas ol buttaa kana buttaa kana gadi buttee keessaa bortaatti baadhatamee hin deemamu jechuudha. Bortaatti akka goonee baadhatanii deemuu jechuudha. Nama portabilii jechuudha. Easy portabilii. Kana meeshaa kanatti fayyadamuun waan baay'ee hojjechuu dandeessu jechuudha. Yeroo hojii hojjettan yoo viidiyoo waraabuu jettanii uumuu hundarratti jechuudha. Yeroo teessan akka televezyiiniitti isin gargaara. Faayidaan isaa baay'eedha jechuudha. Kana borsaa keessa kaa'anii deemuu dandeenya. Faayidaan waan kana baay'ee bareedaa jechuudha. Easy portabilii jechuudha. Salphaatti baadhanii deemuu dandeenya. Moobaayilii waan tokko hammisa. Birriin isaa xiqqoo faayidaan isaa guddaa pilaastikii irraa kan hojjetamedha. Kana yoo fayyadamtan mobaayiliin keessan isin harkaa lafee hin bu'u chaarjii gochuu jettan yoo viidiyoo ilaaluu jettan yoo qarratsuu jettan yoo waraabuu jettan waan hundumaaf iyyuu waan baay'ee gaariidha. Bitadhaa itti fayyadamaa isin jedha.